ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu. Addunyaa maraarra kan jirtan hordoftoonni koo qaalii fi kabajamoon isiniin jechaa jechuudha. Dhaloota amantii hin qabne, dhaloota amantii hin qabne ani dhugaa dubbachuuf taanaani nan arge jarittii kana jechuudha. Waca malee, lola malee kan furmaata fiduu hin dandeenye jechuudha. Tole kaa har'a moo Abeelii fi Mikiitti kaleessa afurri Abiraamii fi Efaarra ture irratti faca'ee jarri wallolti insalfattanii yeroo jechuudha viidiyoo banattanii osoo tokkoomtaniitu hidhaa fi rakkina Abiraam keessa jiru keessaa isa baaftanii furmaata laattanii akkana dhuftu jennee otoo nuti sineennu osoo fayyina Abiraam sinirraa eennu waaqayyoon biratti as baatanii ganaa wal cirtu. Walloluun keessan waan gaarii, waliigaluu dhabuun keessan waan gaarii. Garuu ennaa akkattidhaan jechuudha miqqanyaan baay'een jira. Walloluu keessan kan barbaadu, walitti naqamuu keessan, wal xafaxafuu keessan kan barbaadu baay'een osoo jiru kiloo nuti akkana jettanii deebii laattu. Dhugaan siniin jedhe dhaloonni bara kanaa jechuudha mee tajaajila tokko takka jedhe dhaloonni bara kanaa dhaloota simmeetiiti jedhe dhugum dhaloota simmeetiiti dhaloonni bara kanaa anuma wajjiniin jechuudha. Siiras inti eshi Abeelii dhuguma akkuma jedheyyuu sa'aatii 24 baagala isaa rafasaa taa'asaa Abiraam faana ta'a. Abiraamtu dhiira ta'ee jalqabuma isaayyuu mana isaaf jireenya isaa tolfachuu kan qabu Abiraamidha. Har'a Abiraam rakkoo keessa galee jira. Garuu immoo erga gaafa jireenyi Abiraam jeeqamuu jalqabeeti Abiraam dhiira ta'ee akka bishaan gabatee keessaa asii fachiin conqola'inii jennee gorsaa dubbachaa kan turresa. Shillaa godhee jechuudha achi kan deemu akka nama uteela lama qabu jechuudha man hordoffiidhaaf asii fachi deemu jechuudha. Abiraam as achi osoo jedhu har'a kinoo kanarra bu'eetoo jira jechuudha. Rakkoo kanarra ga'eetoo jira. Isa immoo gidduutti immoo akimii geessina jettanii jechuudha. Daabiloosii marfee waraantanii maal gochuufidha. Kuni akka amantaatti cabala. Akka amantaa ortodoksootaatti cabaladha. Akka amantaa beentotaatti immoo kadhatadha. Akka amantaa musliimaatti immoo sheeka bira geessudha. Akkasuma mitire akkasuma natti fakkaate jechuudha. Akkasuma dhiifama naa godha wanti dogoggoroo obboloonni koo musliimaa jechuudha. Ani waa'ee amantii musliimaa baay'ee waan hin beekneef jechuudha. Akkasuma natti fakkaata jechuudha. Kanarraatiin kana fe'e insalfattanii hidhaa keessa kan jiru nama lamadha. Dubartiin sun haala sanaan miidhamtee jirti. Haala sanaadhaan yaaddoo keessa galtee kunoo akkuma ol kaatu kuftee hospitaalatti deddeebi'aa jirti jettan. Furmaata laachuufi qabdu malee sini ganaa bibittimuu walloltanii asii fachi faffaca'uu ganaa ani san deeggaruu ati san deeggarii maaliif bukkee dhaabbachuu diddeettee qalbiif yaadaan suuta jettee kaameraan alatti gaafattee maa'inni jettee isa hubachuu dadhabdee ganaa walloltu yaamiki ganaa walloltu asii immoo jaalallee irra dassitaan kun jechuudha raqas. Ani dura yusin jedhan taatati mucaadha isin jedha ganaa siyaafa amma garuu borci baasuu eegalteetta maleessaayi. Ruuttaan kanan gootu ruuttaan sanan gootu ruuttaa eessatti sittee beetta ruuttame maal wajjiniin dabarsiteet yeroo sakamsaati saka wajjiniin dabarsiteeti maalummaa ruuttaa jechuudha xiinxaltee beetta nuti maalummaa ruuttaa sirriitti xiinxallee benna siyaafa si'iyyuu jechuudha siyaafa ruuttaan amma afarisii laatti qo'e. Amma isheenii abbaa mana shoolleeffate amma ganaa dhufte akkana baate jechuudha. Mormita jechuudha. Eeshi tokkommoo jechuudha. Ati jaalalleedha miti abbaa manaa ishii ta'uuf jirta miti. Ishiin dhiira biraa ol galfattee yookiin immoo abbaa manaa koo kaleessaati jettee deeffattee dhuftee ati immoo asii jaalalleedha ganaa ruuttaadhaaf falmita. Ganaa ruuttaadhaaf falmita jechuudha. Mijinno sin dhugaas dubbachuudhaaf taanaan jechuudha indee miratii waaqayyo sin jiraachisaa jira jechuudha. Haraara waaqayyo sin jiraachisaa jira. Indee dhaloonni tokko furmaata hin barbaadu dhaloonni tokko waan tokko hin barbaadu hin jedhamee qo'imee kan hin jedhu jechuudha. Maal qaba guyyaa sanbataa tokko yoo waaqa keessaniif kennitan hanga wal nyaattan oduuwwan diddoota gaa'ilaa si jammar jechuudha sin. Dhugaan sin hin jedhe. Ho'o. Mucaa gurraacha kana beektu miti mucaa gurraacha kana sirriitti nu badhaa. Mucaa gurraacha kana teeraa gurraacha kana uffate nilee gurraacha miti hubadhaani. Abiraamtu
rakkadheera jedhee inni dhufnaan yuutibii banee kenneef. Har'a garuu Abiraam irratti jechuudha xibbaa xibbee taphachaa jira jechuudha. Akkattiin Abiraamitti haasa'u osoo Abiraamiin ta'ee jechuudha xaphana harkaa godha ture iimeelii sana jechuudha sanni isan baneef sana hin beeka silaa. Garuu Abiraamii abbaa dhalootaati. Abiraam nama guddisuu, nama kaasuu, amina namaa kan hiyyaan nama baay'ee kan gargaaru, rakkattoota baay'ee, jaarsolii, haadholii baay'ee kan gargaaru. Inaaffaa kanarraatiin kan ka'e. Amma Abiraamumti jechuudha jireenyuma akkamii yookiin isaan amma nama gadi jedhii caammaa gadi jedhee caammaan keeyyan ofiisaanii caammaatti ka'an. Nama konkolaataa hin uffanne ofiisaaniitii oofan ilaalame sinitti haa mul'atu. Har'ammoo isaan immoo akkana baanii ganaa wal fixu. Maartirii walii galaa ittiin kinoo biiniin immoo beekaa efaa fi Ruutaan wanta godhan ni qabu. Waa jira. Ruutaan sanan gootu jedhe obbo Dassuun. Sanan gootu Ruutaan jennaan hin gooti. Efreem yoo godhe malee Ruutaan sanan gootu. Eekee Ruutaan osoo wanta sana hin feene, Ruutaan osoo wanta sana hin barbaanne, Efreem maal godha? Siras Efreem maal gochuudha jedheetu sana hunduma taphattaba. Maal hojii mooshi mana Ruutaa geessaa yoo tolli sana godhe mana isaatti ofitti fudhata malee. Jaan joftoota fayyaa dura dhugaan sinin jedhe sinaa fayyisu Waaqayyo. Inde isayyoo jechuudha xaq wal goote jechuudha siras biniin immoo waan beeku qaba. Agitaayittoota yeroo darbe mana Abiraam fa'ii tureera jechuudha. Waan hin bira gahaa jiru ni jira dheera. Yeroo miti isaatii miti amma himuudhaafi yeroo isaatti immoo miidiyaa gubbaarratti nan himaa dheera. Kaleessa waadaa galeera dubbateera. Kanaaf iyyuu dhugaa sinin gaddisiisu jedheera baazawii Abiraam akkana ta'uunsaa jireenya kana keessa jiraachuunsaa sin gaddisiisu ati ganaa Ruutaa jettaa waa'ee Ruutaa maal beektaa jennaani yeroo isaan hundumaa waliin dabarsineedha. Yeroo isa kam wajjin hin dabarsite xolxol anshaagel maali kun dhugaa dubbachuuf taanaan kabaj maal beekta waa'ee jaalalaati sijjamar maal beekta guyyaa gaaf tokkitti waa'ee jaalalaa gaafa dabarsite hin beeknu. Ishii miti shaamaa kana duras ibsee manatti iyyuu amma tokko iyyuu nu jettee qopheessiteedha. Ashooffiidhaan ishiin finyaa lama moo sadii isayyuu akka arongaadee wayii Abiraamiidhaan aarsuudha jettee qopheessite ishiin jechuudha. Anshagen dura bariitii waa'ee Ruutaa soodhaaf siyafa jechuudha. Dacheen Ruutaan sesese jedha sirriitti hin beeka beeniin afaan irraa fudhatee dubbachaa jira haasawaatu jira. Ani immoo hin goone gaafa inni jedheetti mormu ani immoo gooteetti siin jira waan hin beeku qaba. Ati meetti hojjetteetti isa biraanis immoo maayidhee wanta akkasii jira hidhee hin yaadu hani izii midir laayee jedhe dhageessee hin beektu dhugaa jettaayi. Warra dibbee qaxaqqaxanii booksanii fagan hin argine warra fagan hin argine ettaman gar'aattati warra amantii akkasii hojjetanii nagarree ettamu nutuyyuu argineerra okay macheef nu iyoolu muriin kee jennee yaanna waan ta'eef jechuudha. Innaa warri fagan jiru har'ayyuu jiru dhugaan siin jedhe warri bookkisa warri lafaan of qaxaqqaxan hin goone jettee haasofteetta. Innaa dammoo imitii ordoftoonni uffee jedhanii nuyi maaltu uffee nu echisiisa nuyi akkasittiin iddoo akkasitti xonqolame akkasittiin osoo hin taane Abiraam fayyee akkana bahee viidiyoo kana ilaalee wanta jettan gaafa sin jettan bakka gaaf sana sin aman angasitti angasin lafallaftanii namni kun hin fayya baasawee hidhaan nama kanarraa hin citaa sin garuu jechuudha siniif safuu warra jireenya nama balleessitan warra mana nama warra gaala nama dhiittan sijjammar kun akka inaaffaadhaaf ta'e sirriitti hin beekama. Hin barbaaddu Ruutaan Abiraamidha hin barbaaddu. Karaa tokkoon immoo kaleessaa viidiyoo kaleessaa irratti namni hundumtiyyuu sobadhaa beekaa akkas godhachaa jira Abiraam beekaa akkas godhachaa jira Abiraam hanga kana namni akkanatti fakkeessaan naan gal dhugaa dubbachuuf hin fakkeessa tanaan ofirratti jechuudha ofirratti murtoo fudhachaa jiran baazawee jechuudha. Intala namaatti dhaqee qalabatii kaayee jaalala simatee
sanarraayyuu kan kee ulfeesse mucayyoon haala sanaan sababa isaatiin akkas taate hospitaala seente kun hundiyyuu qoosaa taphatanitti fakkaatamu ina shoofa ta'eera taanaan jechuudha. Kun immoo kana shoofu miti sijjamma ina shoofu ani ina shoofa dheetti yaadan yoo akka yaaddeettan hin beeku maleessaayi kinoo ka obbo Dassuun akkatti dhana siree jechuudha surree isaanaa urgufa surree isaa urgufte qaama dhugaa jettaayi arabannaati. Mee subscribe like naa godhaa meesin